Gaafiin kiyya akka amantii Islaamaatti dubartiin uffata qaama isii haguuguuffachuu qabdi jedhama. Kun immoo kabajaan isii warra dhiiraatiin akka eegamu godha jedhama. Akka yaadatti garuu hijaaba uffachuun mallattoo cunqurfamuuti. Sababni isaa qalbii dhiiraa eeguuf jecha maaliif qaama isaanii dhoysuun barbaachise? Kanaafuu dubartoota haala kanaan uffata akka uffatan dirqamsiisuun maaliif barbaachise? Dhimma kanarratti yaada nuu kennuu dandeessaa? Madam, your Bible says. Addeetiyya kitaaba keessan keessatti kitaaba qulqulluu keessan keessatti Phaawulos dubartii rifeensa isii akka haguugu dubarsiisee jira. Dubartiin rifeensa isii haguugu jette ammoo akka ifirraa haaddu ajaje. Dubbii tana kitaaba keessaniitu je. Dubartiin rifeensa isii haguuguu diddu ifirraa haaddu jee dubbata kitaabni keessan. Dabalataan kitaabni keessan kun dubartiin bataskaana keessatti afaan ifiitiin sagalee ol kaastee akka hin dubbanne dhorka. Garuu warri bataskaana keessaa dubbii tanatti namanan. Dubbii tana waan itti hojjechaa jirreef dubartoonni Ameerikaa magaalaa Niiwuyoorkii keessatti nagaan bahanii galuu dadhabanii jiran. Faransaay keessattis dubartiin nagaan jiraachuu hin dandeenye. Guyyaa adiidhaan dubartoonni karaa irratti gudeedamaa jiru. Namni karaa deemus laalaatuma bira dabra. Mucayyoon gudeedamaa jirtu isaan garuu if bashannansiisaa jiran jechaa bira kutan. Akkasitti huccuu qaama kee dirree baastu uffattee deemuun kee kun akka waan nama biraa ifitti yaamaa jirtuuti. Manoksee dubartii kaatolikii namni irra deddeebi'ee ijaan laalu hin jiru. Takkittume ijaan laalanii dhiisan. Osoo haati isaa Maryamuu alayhi salaamii dhufte namni irra deddeebi'ee laaluu hin jiru. Garuu dubartoonni teessan tan huccuu haphii qaama mul'isu. Kofoo jiinsii qaama hudhee qabu. Gurdii tafa cufa mul'isuu fi paantii qofa uffattee karaarra gudeemtu dargaggeessaa miti jaarsuma akka xiyyaa kana goggoysitee hambisti. It's attracting even an old man like me. I tell you that. Dubartoota uffata akkana uffatanii karaarra deeman osoo arge dhugaan isinitti hima. Keessi xiyya ni guggubata. Khunakata uumama dhiiraati. Rabbiin haala kanaaniin uume. Wanti ilmi namaa dachii tanarratti hedduu jaalatu dubartiidha. Ragaa kanaa quraanni akkana ja'a. زين للناس حب الشهوات من النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء. لا ستي تقفان من النساء جي dubartiidha. Itti aansee wal baniina ilmaani. Osoo ilmaan kudha tokko qabaadhee garee tuuta kubbaa miilaa tokko hundeessee natti tola. It makes me feel proud. وانا كنا قباتون هدونا مبونسا صدفان والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة أبينيو تغرغرا دهابة لفة وانتيل من ما بربادو هدوتو يبسمي جرا تقفارت خانف سمي مو دوبرتيدا. Number one, women. The Quran says the thing that allures man most on this earthly existence is woman. وان خانا سنتيمون وان برباچ سوميتي بيتي يا ساوث افريكا مقالة دربان خيستي حاسو خي خنانين غولبا dhaabbata tiraakotaa yookiin makiinaa fe'inaa gurguddaa tana dura hojjetan yookiin sakandaandiin itti gurguramuutu jira. Garuu beeksisa makiinaa gurguruuf qopheessan kanarra kan jirtu dubartii bikinii uffattee dhaabbattu. Osumaan achi dhaabbachaa jiruun nama gara biyya lixaatii dhufe tokko arge. Silaa dhaabbata kana keessatti makiinaatu gurgurama. Dubartiin qaama qullaatun maal asirraa hojjetti jeetiin gaafadhe. Inninis waan jeenaa deebise bar isitti fayyadamanii beeksifatanii naan jee. BMW ni beektanii isin keessa warri ala kana BMW dhaabe jiru natti hin fakkaatu. BMW makiinaa motoraati. Haala isiitiinis Mercedes Benz irraa akka wayyaa'u godhamee tolfame animeeshaa kana bituudhaaf miti kaniin magaalaa bu'eef. Garuu gaaf tokko gaazexaa tokko irratti beeksisa kana arge. Beeksisa makiinaa BMW tana bira dubartii kanarmaan qabatanii fi paantii qofa uffatteetu cinaa jira. Dubartiin tun makiinaa tana dura dhaabbattee jirti. Beeksisni jalatti barreeffamee jiru ammoo meeshaa tana amuma oofaati ilaalaa ja'a. Ani asbiratti gaafii takkaan gaafadha. Namitti hidhamoo makiinaadha kan beeksifamaa jiru. Namitti makiinaa tana dura dhaabbattee jirti barreeffamni ammoo isaan lachuurra jira. Arkitanii karaan isin deemaa jirtan kakkanaati. Isin warri lixaa dubartoota keessanitti taphachaa jirtan. Dubartoota keessan gurgurutti jirtan. Ijoollee keessanis gurgurutti jirtan. Haawwota keessanis gurgurutti jirtan.
filmii irrattis dubartoota keessan akka filmii garaagaraa irratti itti fayyadaman godhu jirtan. Takka dubartii gudiidamu jirtu fakkaattu faa mul'istaniiti isiin urjii addunyaati jettan isiin beekamtuudha jettan. Filmii irratti dubartoonni keessan dhiira biraa wajjin akka waa wal qunnamtii saalaa godhaa jiranitti yoo waraabanii mul'isanillee ustaniituma itti ilaaltan. Haalli kun hedduu nama gaddisiisa hedduu. Alhamdulillahi rabbiif galannee haa gahu nuti musliimoonni hanga ammaa dhukkuba akkanaatti hin seenne. Waan akkanaarraa fagaachuuf carraaqqii godhaa jirra. Isin warri lixaa haalli amma itti jirtan kun haalaa fi aadaa teessanii nuti dirqamaan isin dhorkuu hin dandeenyu. Na dhagee mucattii tiyya ibiddaan taphachuutti jirta. Isa kanaaf ammoo miindaa isaa argachuuf teessa. Shakkii takkaan maletti waan harka keetiin daleede ni argatta.